sagaleedhaanii filadhuu jedhamee jennaan filataa jirti. Haadha Faateen abbaa filattee hidhattee hammattee jechuudha. Abbaa feete kunoo Abdii Muktaarii, Hamzaadha, Abdusseedha, Mubeedha. Rammeedha salphii galanii haadha Faatee eeggataa kunuun kololli. Haadha Faateen kun as jirti. Haadha Faatee eenyuun filattaa? Haadha salphii galanii eeggataa. Haadha Faatee nus baruu adda baafachuu barbaanna. Gorfamteetti haati Faatee hin ta'u. Haadha Faatee filachuu deemteetti laa eenyunni? Hamzaa filatte wallaahi Hamzaa filatte. Wallahi kiyami di tukik kisin duga kana guro kisin duga kana warabba amfunyan dungate makananya Se Wayye itti fuftee kan caala argachuu feetaa waan addaa maal kana shakkii qabdaa? yoos isa akka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Rabbiin maal naaf kenname waan addaa? Galata waaqaa irristee ofitti ni gaadii kophee gaariin qabuum jiruun namaa gadi. Gaafa waa'ee kophee asoftu kan miila hin qabne yaadi. Konkolaataa faa bitachuuf homaan qabu abdii. Atotuu fayyaa kee jirtuu kanan dhabe sanan dhabe jettee komii mataa si jiisa. Yoon hin qabne maal abdaddeen ciisaa? Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyinee qabame hospitaala ciciisa. Innis garuu dubbii rakkisaa. Maal irree mallisaa? Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'u kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'u jedhi galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geessis madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i.